እዚህ ጋር የጀዋር መሐመድ ፎቶ እያዩ መናገር በጣም ይከብዳል። ትናንትና ካጠገባችን የነበረ ህዝቡንና ቤተሰቡን ሀገሩን እንዲሁም ደግሞ አሁን አመራር ላይ ያሉትን ሰዎች አምኖ ነፃነት ለኦሮሞ መጥቷል ብሎ ገብቶ ትናንትና ዛሬ ግን በእስር ቤት የምናገኘው ወንድሞቻችንን ጀዋር መሐመድ፣ በቀለ ገርባ፣ አብዲ የተለያዩ ሰዎችን ሰላም አለ ብለው ገብተው ዛሬ እዚህ ጋር ተመልሰን መቆማችን ትንሽ ይከብደኛል፣ በጣም ከብዶኛል። Down Abiy! Down Abiy! Down Abiy! Down Abiy! Down Abiy! Down Abiy! Abiy must go! Abiy must go! Abiy must go! Abiy must go! Abiy Ahmed! Abiy Ahmed! Mootummaa ceesisaa malee! Mootummaa ceesisaa malee! Mootummaa biyyattiitii miti! Mootummaa biyyattiitii miti! የኦሮሞ ልጆችን ከእስር ቤት አስወጥተን ነፃ ኦሮሚያን መስርተን ትልቋን ኦሮሚያን መስርተን አቢይ አህመድ must resign! Abiy Ahmed must resign! Abiy Ahmed must go! Abiy Ahmed must go! Abiy Ahmed must go! Abiy Ahmed must go! Justice for Oromo people! Justice for Oromo people! Justice for Oromo people! Justice for Justice for Oromo people! massacred Oromo! Justice for massacred Oromo! Justice for massacred Oromo! Justice for massacred Oromo! Justice for Hachalu Hundessa! Justice for Hachalu Hundessa! Justice for Hachalu Hundessa! Justice for Hachalu Hundessa! Free political prisoners! Free political prisoners! Free Jawar Mohammed! Free Jawar Mohammed! Free Bekele Gaba! Free Bekele Gaba! Free Ridwan Aman! Free Ridwan Aman! Free Yusuf Bashir! Free Yusuf Bashir! Free OMN journalists! Free OMN journalists! Free Hamza Borana! Free Hamza Borana! Free Shamsuddin Taha! Free Shamsuddin Taha! Free Abdi Raqqasa! Free Abdi Raqqasa! Free Shukut Galata! Free Shukut Galata! Free Mikhail Boran! Free Mikhail Boran! Free Oromo political prisoners! Free Oromo political prisoners! Justice for Hachalu! Justice for Hachalu! Justice for Hachalu! Justice for Hachalu! Nuti Oromon! Nuti Oromoon! Nuti Oromon! Nuti Oromoon! Mootummaan Abiy! Mootummaan Abiy! Akka Hachalu ajjeese! Akka Hachalu ajjeese! Shakkii takka hin qabnu! Shakkii takka hin qabnu! Shakkii takka hin qabnu! Shakkii takka hin qabnu! Murtii haqaa! Murtii haqaa! Murtii haqaa! Murtii haqaa! Hachalu Hundeessaatiif! Hachalu Hundeessaatiif! Murtii haqaa! Murtii haqaa! Hawwan Oromootiif! Hawwan Oromootiif! Murtii haqaa! Murtii haqaa! Ummata Oromootiif! Ummata Oromootiif! Filannoon nu barbaachisa! Nu barbaachisa! Hooggantoonni siyaasaa! Hooggantoonni siyaasaa! Hooggantoonni siyaasaa! Hooggantoonni siyaasaa! Nuuf haa gallakkifaman! Nuuf haa gallakkifaman! Oromiyaa miidiyaa neetworkiin! Oromiyaa miidiyaa neetworkiin! haa banamu! Haa banamu! Mootummaan Abiy! Mootummaan Abiy! Mootummaan Abiy! Mootummaan Abiy! Dargaggoota! Dargaggoota! Ajjeese hundaaf! Ajjeese hundaaf! Itti gaafatama! Itti gaafatama! Mootummaan Abiy! Mootummaan Abiy! Dargaggoota qaama hir'ise hundaaf! Dargaggoota qaama hir'ise hundaaf! Itti gaafatama! Abiy must go! 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 What are we marching for? Freedom! What are we marching for? Freedom! What are we marching for? Freedom! When? Now! Abiy must go! Abiy must go! Abiy must go! Abiy must go! Jirtu! Hiriira! Jirtu! Hiriira! Jirtu! Hiriira! Down Abiy! Down Abiy! Down Abiy! Down Abiy! Down Bilxiginnaa! Down Bilxiginnaa! Down Bilxiginnaa! Down Bilxiginnaa! Down Bilxiginnaa! Down Bilxiginnaa! We need justice! Justice! We need justice! Germany! EU! Stop supporting Ethiopian criminal government! Free Jawar Mohammed! Free Hamza Borana! Free Shukut Galata! Free Abdi Raqqasa! Free all Oromo political prisoners! Who
Sagale, sagale, who we are? Who we are? Who we are? From? Where we from? Where we from? Sagale, sagale, where we from? Where we from? What do we need? What do we need? What do we need? When do we need now? When do we need? 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 Down, down, Abi. Down, down, Abi. Down, down, Abi. Down, down, Abi. Down, down, Bilxiginnaa. Down, down, Bilxiginnaa. Down, down, Bilxiginnaa. Down, down, Bilxiginnaa. We need justice. We need freedom. Freedom. Free. Jawar Muhammad. Free. Abdi Ragasa. Free. Bakara Garba. Free. Hamza Maulana. Free. Shamsuddin Taha. Free. Guyario. Free. All. Oromo. Political. Prisoners. Abi. Must go. Abi must go. We need justice. Germany. Stop supporting criminals. Abi Ahmad. The Nobel peace prize winner is a killer. Abi Ahmad. Ethiopian government. The Nobel peace prize winner is a killer. Germany. EU. Stop supporting the mafias. Stop supporting Ethiopian killer government. Down, Abi. Sagale, down, Abi. Down, Bilxiginnaa. Down, Bilxiginnaa. Kamsaawwan Oromoo. Hidhuun. Kamsaawwan Oromoo. Hidhuu miti. Kamsaawwan Oromoo. Hidhuun. Kamsaawwan Oromoo. Hidhuu miti. Abi Ahmad. Yoo nagaa barbaadu. Yoo ilmaan kee mataa ol qabatanii addunyaa kanarra jiraatan barbaadde Oromoof nagaa kennu. Aangoo gadhiis. Abi must resign. Abiy Ahmed must go. Abiy Ahmed must go. Shamar kafuun hordoftoonni Gadaa News Network akkuma baratame hiriirri biyya alaa kanatti godhamu takka addaan citee hin beeku. Hardaan tana biyya Jarmanii Oromiyaa xiqqoo iddoo jedhamuun beekamtu magaalaa Nurembergitti argamna. Obboleessi keenya Mayraan akkuma dheengaddaa walaloo takka nuuf dhiyaatee jira. Carraasii kenna Mayra jalqaba dhaamsati uummata biyya keessaatiif qabdume. Yaa galatoomii carraan akkanuu keetii fi dhaamsiin hin qabu dhaamsa akkuma nuti as keessaatti jiru abduun keessa dhaabbannee itti jirutti isinis jabaatanii hamilee isiniif ta'uu jira waan ta'eef hamilee tana ilaaltanii isinis akka hamileen isin hin cabne akka jabaatanii isin hin jaa dhaamsa kiyya kanuma gara walalootiin isin dabarsaa walaloo Jawaar Mahammadii nuuf jecha hidhamtee dararamaa jirta qabsoo sabaaf jettee mana dukkanaa bulta. Jawwee gaafa rakkoo jawwee gaafa gadadoo jireenya keetiif jettee miti kan bultuuf mana baradoo jireenya kee bareedaa jireenya akkaan gaarii nuuf jettee lakkiftee si buufte hidhaa jarrii osoo mana ho'aa qabduu bultii ijaarrattee osoo jiruu bareedduu jiraattuu nuuf jecha of laatte ni beekanamu galanni kee silaa kanaa miti hidhaan siin hin maltu silaa jara badii malti. Warra waggaa 27 guutuu nu qolaasaa bahe silaa isaantu hidhamuu qaba warra diinaaf ashkara tahe sii miti jawwee koo jawwee ilma sabaa agartuu qaroo keessaa hayyuu koo yaa jabaa hidhaa si buuftee saroonni si dararti akka waan leencaatti marsitee siin deemti ati dhugumaan leenca jarri baay'eedha si sodaatti goota caalu sanyii Usmaayyoo Muusaa
sanyii elemoo qilxuu sanyii eebbisaa sanyii Adam Saddoo sanyii Jaarraa Abbaa Gadaa sanyii Sheekh Bagrii Saphaloo sanyii Nadhii Gammadaa sanyii Waaqoo Guutuu sanyii Alamuu Qixxeessaa sanyii Bakar Waaree sanyii Hacaaluu Hundeessaa sanyii warra guddaa sanyii sodaa hin qabne gootummaa keetu seema akka jaraaf harka hin laanne sanyii Mustafaa Hussein sanyii Halloo Daawwee sanyii Shantam Shubbisaa sanyii Mustafaa Harawwee goota kumaatamatti baate onne isaanirraa dhaalte saroota baqqalaatu diddee kanaaf goota taatee mul'atte hayyuu Doktor Hawaasaa haasawa keetu dhibee keenya yaala erga ati nurraa hidhamte jaamnee homaa dhabne malaa dhibee keenya siitu fayyisa dawaa jaalalaa nutti biiftee haasawa kee kan akka dammaa OMN gubbaan nuuf tamsaaftee sanyii Adam Jiloo sanyii Muhammad Rashaad Abdullee erga ati mana hidhaa seente jiruun takkaa nutti hin tolle yaa abbaa malaa jawwee abbaa tarsiimoo gaggeessaa waa hundaa abbaa yaada ciccimoo siyaanne jawwishaa yaanni kee daangaa nutti tare akkam keessa jirta garuu goota akka Bakar Waaree shufeer haqaa nuuf taatee fuulduratti nu oofta yoo kararra dabnes daftee malaan karatti nu deebifta karaa nutti hammaatus daftee kan biraa nuuf fidda rakkoof balloo keessatti mala ciccimoodha nuuf qabda anaan jawwee koo sajarre suma hiite natti hin fakkaanne hanga ammaa jawwee dhugmaan hidhamte ganama yoon dura dammaquu FBK'n ariifadhee ilaala maal posti godhe jedheen barreeffama kee ijaan gulaala akkisan hundi hafee jiruunuu yaaddoo nutti taate goota gaafa xiiqii ati hidhaan yoomsin malte fayyisaa dhukkuba siyaasaa saahiba Baqqalaa Garbaa saahiba Hamzaa Booranaa waliin ta'uun keessan diina garaa gubaa guddisaa Mararaa Guddinaa Gorsaa Shamshaddiin Tahaa tokkicha qixxee kumaa eenyu sinuuf gaha sanyii Guutamaa Hawaas sanyii Aliyyii Cirrii rakkoo fedhe keessatti kan sin jijjiire barri shaamaa nuuf taatee dukkana gabrumaa nuuf ibsita dabaaf daddaba nuun diddee xurree dhugaarra nu kaachifta riqicha nuuf taatee gamatti nu ceesifta daandii dhugaa akka hordofnu ganama galgala nu gorsita bakka kufne fuutee nuuf taatee dagalee dhugaa jarri dabsuuf nuuf taatee sagalee tirsitee nuun deemta buutee mirgaaf bitaa gaaf abdii kunnes jettee hin kutina mataa ol qabadha haqaan irra aanna jettee utuu deemtuu tokkoomsitee saba gajgaloon jaraa sirratti hojjetan daba cubbuun si yakkanii si godhan yakkamaa oolee yoo bulallee haqni kee ni arkama duubni kee galaana kan duraan leenjifte maalummaa qabsoo lafa jalatti barsiifte qeerroof qarree qabda kan itti beektu tooftaa ukkaanfamtee hin haftu achii gaduma baata ukkaanfamtee hin haftu achii gaduma baata Hordoftoonni Gadaa News Network artist Gannatiin na cinaatti argamaa. Uummata Oromoo hidhuun dararuun yookiin immoo waan namarraa hin eeggamne waan dhala namaatti irratti hin taasifamne hunda taasisuun uummata Oromoo yoo jabeesse malee yoo daranuu gara qabsoo oofe malee waan dhaabu hin qabu akkanumaan waan isaan kana yaalaniif hin beeku akkanumaan isaanuun hin beekanii garuu akkasumatti yaalu. Qeerroon biyya keessaa qabsoo addooftuu godhu jira. Lagannaa gabaa daandii cufu warri biyya alaas waan dandeenyu godhaa jirra. Mee qeerroo fi qarree hawaasa Oromoo akka biyya keessa jiraniif mee maal dhaamtaaf? Wanti ani jechuun danda'u qarree fi qeerroo biyya keessaa rabbiin isin bira haa dhaabbatu. Nutis isin wajjin jirra qabsoon keessan finiinee itti fufuu qaba. Yeroo ammaa kana haala rakkisaa keessa jirra hooggantoonni siyaasaa hidhamanii jiru dubartoonni bakka argamanitti gudeedamaa jiru kun immoo waan hin taane namni taa'us
qabsoo dhisee taa'us qabsaa'us lubbuun isaa dabraatuma jirti. Ilmaan Oromoo yeroo ammaa kana qaamni isaanii hir'achaa jira. Amma normaala ta'utti jira. Ilmi namaa miilli isaa muramee harki isaa muramee hospitaala keessa ciisuun akka normaalitti ilaalamaa jira. Kun ta'uu hin qabu. Teennellee duutti jirra. Qabsoofnellee duutti jirra. Kanaafuu duuti Oromoodhaaf duudhuma. Garuu Oromiyaan ni bilisoomti. Oromoon ni bilisooma. Dhallitti aanu ni bilisooma. Kanaafuu qabsoon isaanii finiinee itti fufuu qabaa jedha. Ani qabsoo Oromootirraa shakkii takkaallee hin qabu. Oromiyaa bilisoomsuu akka danda'u. Oromiyaa takkitti miti Itoophiyaa bilisoomsinee turre garuu akka hin taanetti qabsoon keenya harka hattuu seenetiin nu harkaa saamame ammallee ta'us ammas jirra. Ammallee jirra Oromiyaan bilisoomuu ni dandeessi. Nafxanyaatu nurraa rakkoo qaba malee sabni fi sablamoonni biyya kunneen nurraa rakkoo hin qaban nutillee isaanirraa rakkoo hin qabnu. Nama diktaatara kana mootummaa diktaatara kana yoo dhaabuu danda'uu baatan yookiin immoo yoo akkuma fedhan nutti kadhiisan taate of course Oromiyaan ni bilisoomti. Oromoon qabsoo Oromoo gara fuulduraa oofee Oromiyaan ni bilisoomsa. Qeerroon Oromoo Oromiyaan ni bilisoomsa. Gaafiin qabu ni dandeenya. Dhaamsi waliigalaa ani qabu Oromoo maraaf jajjabina nuuf haa kennu. Rabbiin jajjabina nuuf haa kennu. Hundumtuu haala danda'uun akkaataa itti danda'uun qabsoo kanarratti hirmaachuu qaba. Abbootiin amantaa fedheeyyuu jechuudha. Namoonni gurguddaan kan qabsoo kana bira dhaabbachuu hin dandeenye kadhannaadhaan Oromoo bira akka dhaabbataniin gaafadha. Oromoon qeerroon biyyaa akka abdii hin murre nutilleen immoo warri biyya alaa jirru haala ulfaataa haala yeroo ammaa kana koronaan rakkoo cimaa namarraan ga'utti jiru kanatti humna keenya ol waan hunda raawwachaa jirra. Ammallee qabsoon keenya itti fufaa. Qabsoo keessan hin dhaabina. Qabsoo keessan hin dhaabina. Biyyi teessan rakkachaa jirti. Sabni keessan rakkachaa jira. Oromoon miidhamaa jira. Kanaafuu wanti ol deebinee mana teenyee nagaa hin jiraannullee hin jiru. Already nagaa hin qabnu. Sanuuyyuu manatti ol deebinee nagaa hin jiraachuun nurra hin jiru. Ni qabsoofnaa ni bilisoomna. Qabsoo keessan hin dhaabinaa jedhaani. Namoota gurguddoo qabsaarraa hin hafina. Qabsoorraa hin hafina jedhaani. Galatoomii. Artisti Oromoo Abdii Fadis na cinaatti argama. Mee Abdii Fadis silaa maaliif akkasitti baane walitti himuun hin barbaachisu? Qabsoo Oromoo hidhuun qabsoo Oromoo hidhuun Oromoo ajjeesuun duubatti deebisa jettee yaadda? Qabsoo Oromoon laamsheessu duubatti hin deebisu. Bilxiginnaa yoomuu diina keenya awwaa'een kanaa dura mul'ateetiin sirba tokko godhee jira. Dammaqaa yaalmaan Oromoo mee walii galaa. Diina fira keeysan addaan baralaala. Bilxiginnaan diina keenya nu qaluuf boloola. Qabsaawaan Oromoo jaarraba gadaati. Waaqoo guutuudhaa fi eelemoo qilxuuti. Eenyummaa sabaatiif Soomaaliyaadatti waggaa 5 guutuudha agabsanidatti. Gaafa Jaal Daawud Ibsaa biyya kana dhufe maaliif fuuldura na mul'ate walli isaan irraa gaa waan na mul'ate yeroo san godhe jechuudha. Ammoo Hacaaluu Hundeessaa irra duutii buutijee yaadeen beeku jechuudha. Maaliif duutii Hacaaluu Hundeessaa Oromoo guutuu takka godhee jira. Yeroo hunda Oromoon akkuma ammaan tan harkisiisuu qabu kana sila agarsiisaa ture. Bilisummaan keenya yeroo gabaabdu jechuudha. Amma biyyiin gommaan isaa dhuufee jira. Inshallah Jawaaris ni baastana gaawonni jechuu danda'u kanuma. Uummanni biyya keessaa qabsoo jabduu godhu jira. Nulleen warri biyya alaa jirru waan hedduu injifannoolee hedduu argachaa jirra. Gurra miidiyaa akkasumas even bulchituun biyya Jarmanii kanaas abiyyitti bilbiltee waan jiru waan jirtu kana dhaabii. Akkasumas warri Human Rights Watch addunyaan guutuun gurra nuu kennitee jirti. Qeerroon biyya keessaa ammoo lubbuu isaanii wareeganii qabsoo dhooftuu godhu jiranii maal dhaamtaaf? Qeerroo biyya keessaatiin keessaa tokkummaan keessan humnaa ta'uun jaa wal dhagayaa waliin deema. Oromoon kiristaanaa fi musliimattis tokko waaqeffataa hundi keenya tokko dhiigaan nu tokko Oromummaan amantii adda qabaannus Oromummaan keenya tokko ta'uu qaba. Fuulduraaf illee nuti waan isin nu ajajjan isin cinaa jiran nuti keessaa warri biyya alaa sagalee ta'uu malee waan biraan qabnu. Kanaafuu tokkummaa keessan cimsaan jaa. Dr. Abiy Ahmed yoo kana agartu taate Oromoon ajjeesuudhaa fi doorsisuudhaan abdii waan muratutti hin fakkaatin Oromoon si miti khasintayinu ni buqqaasa kana beeku qabda gaanfa Afrikaa guutuudhaaf hin dhaamsadhaama Abiy Ahmed fi miti. Kaarraan tan Oromoo cinaan dhaabbanne hundi keessanuu Oromoo waan itti jirtu kana gaaf tokko arguuf teessan jechuudha. Kanaafuu Bilxiginnaa yoomuu diina keenya diina Oromooti jechuudha. Ulfaadhu. Galatoo. An maqaan kee Sufiyaan Ahmad jedhama. Oromoo hidhuun Hacaaluu ajjeesuun Oromoo hidhuun qabsoo Oromoo duubatti deebisa jettee yaadda?
abadan kun caalmattuu yoo tokkummaa kenna jabeessee waan duratti nu of yoo ta'e malee qabsoo Oromoo duubatti deebisuu hin ta'u. Amma fakkeenyaaf saamaa kanarratti farreen Oromummaa warri ta'an miidiyaaleen biyyi nagaa taatee tasgabbooytee jiran garuu wanti deemamaa jiru obboleeyyan teenya shamaraa daffaramaa jiranii gudeedamaa jiranii halkan mana nama seenanii nama jeequ jiranii kun sirumaa jabeesseetti mana akka gaafa abbaa Tsaayyee liqinnaas gabbaachwaalleen jennaan tokkummaa Oromoo cibse kunillee daran tokkummaa Oromoo cibseetiniin qabsoo teenya fuulduratti galmaan gaanna jedheetiin yaada. Qeerroon biyya keessa qabsoo dhooftuu godhu jirti. Lagannaa gabaatu jira daandii cufu waliigalatti midhaamsi atiin isaanii qabdu. Yaa qeerroon biyya keessa akkuma beektan tarsiimoodhaan qeerroon deemuudha. Tarsiimoo kana qabatanii sirriitti gara fuulduraatti qabsoo isaanii jabeeffatanii itti fufuu qabanidha. Qeerroo biyyaatiif waan danda'amu. Dabalataan immoo nulleen isin boodaan hafnu deebinee rafnu hanga qabsaa'onni keenya hiikamanitti sagalee isinii taana isin faana dhaabbanna karaa dippiloomaasiitiin waan danda'amu hundaa gochuudhaaf nulleen kun gallee rafnu jenna waadaa qeerroo biyyaatiif seennu kana. Shimallis Abdiisaatiif dhaamsa qaba. Ajjecha artistii keenya beekamaa Haacaaluu Hundeessaa irratti OMN gadi baasee qalmaaf qopheesse jechuun baay'ee na gaddisiisa naaf hin taane. OMN jechuun kan Oromoo rafee Hiriiraa kaase malee kan nama fuudhee qabsoo irraa gama isaan jaansan irratti oofuu miti. OMN jechuun ijaa fi gurra uummata Oromooti. OMN jechuun kan Oromooti malee kan Jawaar Mahammadii miti. Jawaar Mahammadii saammatee kan Oromiyaati. Jawaar Mahammadii illee kan Oromooti kan Oromiyaati. Wanni inni jechuu barbaadu dhaamsaan Abiyyi Ahmadiif qabu keessaa'u qeerroodhaan bakka san bu'ee bakka sanarra taa'ee qeerumaan bu'aa ammallee qeerroon akkuma isa keessatti qeerroon isa buusuudhaaf qophiirra jira. Maaliif jennaan seenaan isaa qalama diimaadhaan katabamaa jira. Qalama diimaa katabamaa jiru kana ofirraa haquu hin danda'u. Hanqa achirraa gadi bu'u jechuudha. Wallaahi qeerroo Oromiyaatiif baay'ee gocha suukanniisaa isaan irratti gaggeeffamaa jira. Qeerroon biyya keessaa carraa qabdee carraansii gadi baate yoo gadi baate rasaasa ta'ee jira. Dubartii malee yeroo ammaa kana bilbilee gaafachaa jira. Dubartii malee dhiirri gabbaa'uudhaaf baay'ee ulfaatee jira. Kanaaf uummanni jiraatonni magaalaallee gara baadiyyaa boqochaa jiran. Makalaakiyaan magaalaa keessa biree dabree baadiyyatti jala deemee dhuwaasaa jira. Amma yeroo dheengadde intarneetiin gadhiifameef feesbuukii kanarratti wanni agarraa jiru baay'ee nama naasisa. Wanni intarneetii Itoophiyaa shut down godhaniif akka qeerroon biyya keessaa gadi ba'ee lolee fincilee uummata dhawame feesbuukarra poostii hin gooneef. Kanaafuu qeerroo biyya keessaa nuti biyya alaa isin wajjin jirra beelonne dheebonne hin jennu nuti biyya faranjii naannoo adda addaa deemnee walitti dhufnee isinii sagalee taanee jirra baay'ee qabsaa'oodhaa isin wajjin jirra isin jaanan. Poolisii Oromiyaatiif poolisii Oromiyaadhaa yeroo Jawaar Mahammad isin dhufee isin simattan baay'ee qeebalaa turtan garuu yeroo ammaan tana asii fi dhiitettanii gara uummata Oromoorraa gara Bilxiginnaachi deebitanii jirtan akkasumas dhiyoo tana Farhaan Abdusalaam footota kanuma maxxansee jira. Foto inni maxxansee jiru san dubartii Wallagga irraa kaatee gara Amboo dhuftee wallaansaafachuu dhuftee mucoo dhukkuba onnee qabdu jechuudha. Mucoo san wallaansaafachuu dhuftee mucoo ilmoo ji'a 5 garaaf qabdu gudeedanii ilmoo keessaa baasan. Kun jechuun poolisii naannoo Oromiyaatiif isin uummata Oromoo taatanii Oromoo irratti waa gocha gudeedii akkanaa geessuun baay'ee sheemidha. Seenaan guyyaa takka isin gaafata isin hinaafu akkanatti waan isin hojjechaa jirtan kana itti gaabbuutee isin deeyin isiniif dhaamsa kiyya dabarsa. Dhaamsi kiyya kun qeerroo biyyaa akka isin bira ga'u abdiin qaba. የጃዋር መሐመድን ፎቶ እዚህ ጋር ቆሞ ማየት በጣም ከባድ ነው። አቅም ያስፈልጋል። ፎቶ እዚህ ጋር ነበረ። እኔ እዛ ጋር ቆሜ ነበር። ማየት ስላልቻልኩኝ እዛ ጋር ሴት ፎቶ እዚህ ጋር መጣ። ግን እኛ አቅም አለን። እኛ አቅም አለን። ቀሮ አቅም አለው። ቀሬ አቅም አላት። ይህንንም አሳይተናል። ጀዋርን እናስወጣለን። በቄን እናስወጣለን። አብዲን እናስወጣለን። ጫልቱን እናስወጣለን። ሁሉንም የኦሮሞ ፖለቲከኞች በቄሮና በቀሬ እናስወጣለን። ለዚህ ደግሞ ምስክር ነን። ሁሉንም አስወጥተን ኦሮሚያን ነፃ አውጥተን የራሳችንን ሀገር መስርተን ኦሮሚያን ነፃ አውጥተን ለዚህ ምስክር ነን። እነ አብይ ምስክር ናቸው። ስለ ኦሮሞ ጀግንነት፣ ስለ ቄሮ ጀግንነት፣ ስለ ቄሬ ጀግንነት የኦሮሞ ፖለቲከኞች መሪዎቻችንን አስወጥተን የኦሮሞ ልጆችን ከእስር ቤት አስወጥተን ነፃ ኦሮሚያን መስርተን ትልቋን ኦሮሚያን መስርተን በነፃ የምንኖርባትን በነፃ ልጆች የምናሳድግባትን በነፃ ልጆቻችንን
እዚህ ጋር የጀዋር መሐመድ ፎቶ እያዩ መናገር በጣም ይከብዳል። ትናንትና ካጠገባችን የነበረ ህዝቡንና ቤተሰቡን ሀገሩን እንዲሁም ደግሞ አሁን አመራር ላይ ያሉትን ሰዎች አምኖ ነፃነት ለኦሮሞ መጥቷል ብሎ ገብቶ ትናንትና ዛሬ ግን በእስር ቤት የምናገኘው ወንድሞቻችንን ጀዋር መሐመድ፣ በቀለ ገርባ፣ አብዲ የተለያዩ ሰዎችን ሰላም አለ ብለው ገብተው ዛሬ እዚህ ጋር ተመልሰን መቆማችን ትንሽ ይከብደኛል፣ በጣም ይከብዶኛል። ግን አሁንም ጠንካራ መሆናችንን እንዲያውቁ እንፈልጋለን። ኦፒዮ አብይ አህመድ መቼም ስልጣን ይዞ ኦሮሞን መርቶ ከዚህ በኋላ በስልጣን የሚኖርበት ዓመታትም ሆነ ቀን ወራት ሰከንድም አያስቆጥርም። ይሄንን ከኃይሌ ፊዳ መማር አለበት። ኃይሌ ፊዳ ጀዋር መሐመድን ወልዷል። በኃይሌ ፊዳ ጊዜ አንድ ኃይሌ ፊዳ ወይንም በጥቂትና በጣት የሚቆጠሩ የኦሮሞ ጀግኖች ነበሩ። ግን ከ27 ዓመት በኋላ እዚህ የምናያቸው የኦሮሞ ጀግኖች እንዲሁም ኦሮሚያ ላይ ያሉ ቄሮዎችን ተወልዷል። ብዙ ጀዋር መሐመድ ተወልዷል። ብዙ በቀለ ገርባ ተወልዷል። ብዙ ሰዎች ጀግኖች ተወልዷል። ስለዚህ ነፃነታችንን እናመጣለን። ጀዋር መሐመድ ቃል እንገባልሃለን፣ እናስወጣሃለን። አሚኔ ገና ፍረድ ያጋጂ አመደገይ ነገይ ፈዱ ያቦኩኖ ጉሪ ጉራው ረዱ ይቲቴኝ ኦሮሚያ ዳነሙቱን ቤጋ ለለቢ ነገይ ሲሲ የባን ቀምነ ሴቴ ዲፈዲዶኑ ላለተ የቱኑ ቃዲመተ አስረታራ ወጡ ቀዮባሲ ቦባሲ ጉማኒ ገከባሲ ጋፊ ምርጋቲ ጋፊ ነቃዱን ጋፈቴ ጋፊ ነጫሉዳ ጋፊ አባን ብያ ጋፈቱ ሹመት ጋፊ ነጫሉዳ ኢጋመለ እንደቢቱ ጋፊ ኒንሳ በረዩ ቦዩ ሰፋ ቀራ ጨብቴና ያቱ ለለቢሎ ለለብሲ ይቲ የደበርሲ የጉያ ሙርቲዳ ጀዋር መሐመድ ደገይሲሲ የጉሪ ገርገሪ ንገርታ ለለቢ ደገይሲሲ የባን ቀብለሴ ፈዲዶኑ ላለቴ የርቱኑ ቃዲመት አስረታራ ወጡ ቀዮባሲ ቦባሲ ጉማንዲ ገኼባሲ ወልጋፈዳ ለሚቶ ደቢሳ ጋፊተና ያፊስ ጂቱ ተንጀራ ጫልቱ ኦሮሚያ ለቀምና ከነማቲ ሳና ረቢፍ ገለና ገዩዋ ከብዬት ቀምና ነመኑደ ሙሳዩ ኩማ ተማኒ ቀምና ይዜ ደርበቴ እንደምነ ከልቡ ፊኔ ከለሚፍ ጋቸና ጀዋር መሐመድ ቀምና ነሩ ገረበቴ ኩማ ባሱራፍ ገዶቱ ጃልመሮ ቀምና ነማኒ ቀምና በረዱፋ ለለቢሎ ለለብሲ የደበርሲ ጉያ ሙርቲዳ ደዋቂ ደገይሲሲ በዱሪ ገርገሪ ንገርታ ለለቢ ደገይሲሲ የባን ቀምነ ሴቴ ፈዲዶኑ ላለቴ የርቱኑ ቃዲመቴ አስረታራ ወጡ ቀዮባሲ ቄሮን ኡመኒ ኦሮሞ waan nuti asitti godhaa jirru hamlee guddaa horachaa jiru saatalaayitiidhaanis biyyatti waan amma nuti asitti jechaa jiru dhaga'aa jiru wanti sana caalu hin jiru ummata keenyaaf hamlee ta'uu caalaa አብይ አህመድ Bilxiginnaa እዚያም ማህበረሰቡን እያጋጩ ስልጣን ላይ መቆየት በፍጹም አይቻልም ለአንድ ሺህ ዓመት እንዳይነሳ አድርጌ እሰብረዋለሁ ያልከው የኦሮሞ ህዝብ አንድነቱን ከመቼውም ጊዜ የበለጠ አጠናክሮ ያንተ አይነቱን ግልገል አምባገነንነትና ነፍጠኝነት አስወግዶ ትግሉን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ከግብ ሊያደርስ ቆርጦ ተነስቷል።
ያም ብቻ አይደለም የኦሮሞ ህዝብ የሰው ክልል ሳይሄድ በራሱ ክልል የጠየቀውን እኩልነትና የሀገር ባለቤትነት ጥያቄ ጥላሸት በመቀባት የበላይነትና ገፊ ጥያቄ እንደሆነ ለማስመሰል ብትሞክርም እስካሁን አልተሳካም፣ ነገም አይሳካም። አንተ የማህበረሰብ ግጭት መሐንዲስ ሆይ ስማን። እኛ ኦሮሞዎች ከሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች እንዲሁም ከአማራ ህዝብ ጋር በሰላምና በፍቅር ለዘመናት ኖረናል፣ ለወደፊቱም እንኖራለን። ብልጽግና የሚባለውን የአባልቼ ልኑር ተቋም በመጠቀም በህዝቦች መሃል የምትቀብሩት ቦምብ ካሁን በኋላ የሚፈነዳው በእጃችሁ ላይ ብቻ ነው። የእናንተ መጥፋት የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ በቀር ጥያቄ ውስጥ አይገባም። እኔ እያለው ኢትዮጵያ አትፈርስም ብለሃል አብይ። ትክክል። ኢትዮጵያ እያለች ግን አንተ ትፈርሳለህ። ኢትዮጵያም ከዚህ በኋላ ልትቀጥል የምትችለው ኦሮሚያንና ብሔር ብሔረሰቦችን ካከበረች ብቻ ነው። ሀገር የምትቀጥለው በጉልበት ሳይሆን በስምምነት ብቻ ነው። በመጨረሻም መታሰር የነበረባቸው ለሰላምና ለእኩልነት የሚታገሉት ጀዋር መሐመድ፣ በቀለ ገርባና ሌሎች ተቃዋሚ የፖለቲካ መሪዎች እንዲሁም ንጹሃን ዜጎች ሳይሆኑ ወጣቶችን ግንባራቸውን በጥይት በሏቸው ያለው ምርኮኛ የደርግ ጄኔራል በመንግስት መዋቅር ውስጥ ተቀምጦ እስልምናና ጴንጤ ሀገር ወረሩ የሚኒሊክን ሌጋሲ እያስቀጠልን ነው ብሎ ከ150 ዓመት በፊት የነበረውን ጭፍጨፋ የሚያወድሰው ዲያቆን እንዲሁም በአንተ ተልኮ በወለጋ፣ በጉጂ፣ በቅማንት፣ በሲዳማ፣ በጉሙዝና በሌሎች አካባቢዎች ከባድ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን የፈጸሙ ያዘዙና የተሳተፉ አውሬዎች ነበሩ እስር ቤት መግባት የነበረባቸው። መዘጋትና ለፍርድ መቅረብ የነበረበትም የብሔር ብሔረሰቦች ድምጽ የሆነው ኦኤምኤን ሳይሆን በኦሮሞ በትግራይና በሌሎች ህዝቦች ላይ ያለማቋረጥና ያለመታከት ግልጽ ጥላቻ የሚነዙትን ሚዲያዎች ነበር። ገለቶማ አብይ መስት ጎ፣ አብይ መስት ጎ፣ አብይ መስት ሪዛይን፣ ኖ ጀስቲስ ኢን ኦሮሚያ፣ ኖ ፒስ ኢን ኢትዮጵያ። የጉራጌ ህዝብ ከኦሮሞ ህዝብ ጋር ምንጊዜም ከጎናችን እንደሆነ ለመግለጽ ነው ዛሬ የተገኘ። ምን ማለት እንደሚቻል አቅም ባለፉት ዘመናት ለብዙ ዓመታት ሲነገር የነበረ ነገር አለ። ኦሮሞ ሊገልህ ነው፣ ኦሮሞ አራጅ ነው፣ ኦሮሞ ጨፍጫፊ ነው ተብሎ ፕሮፓጋንዳ የተነዛበት ዘመን አለ። ያን እኛ አንሰማቸውም። ምክንያቱም ለብዙ ዘመናት የጉራጌ ህዝብ ወይ ደግሞ የብሔር ብሔረሰቦች ውስጥ የኦሮሞ ህዝብ አቅፎት እየኖረ ዛሬ የተፈለገበት አካሄድ ዛሬ ሃይማኖታዊ ብሔር ተደርጎ የሚሳለው ስዕል ምን እንደተፈለገ ይገባናል። ስለዚህ ዛሬ የጉራጌ ህዝብ ሆነ ይሄ መልእክት ማስተላልፈው የብሔር ብሔረሰቦች ሆናችሁ ከዚህ ከኦሮሞ ትግል ጎን እንድትቆሙ ጥሪ አስተላልፋለሁ። ለዘመናት ኢህአዲግ ወያኔ ከሚይዛ ኦሮሞ ከሚገዛ ወያኔ 100 ዓመት ይግዛ ይሉ ነበር። ግን ቄሮ 30 ዓመት አላስሞላው። በቄሮ ትግል ወያኔን ወድመዋል። ዛሬ ጀዋር መሐመድ በቄሮ ትግል ቤተ መንግስት ገብቶ የሚሰራውን ስራ ትናንትና ጀዋርን ለማስገደል ያሰበው ስራ ነበረ፣ አልሳካ ሲል ዛሬ ታጫሉን ገለው የነጻነት ታጋዮችን እስር ቤት አስገብተዋል። ለነዚህ ነጻ ታጋይ ኦኤምኤን የተጨቆኑ የብሔር ብሔረሰቦች ድምጽ ነበረ። ጀዋር ሲታገል የነበረው ለተጨቆኑ ብሔር ብሔረሰቦች ብቻ አይደለም፣ ለጠቅላላ የኢትዮጵያ ነው የታገለው ነጻነት። ይህንን ትግል ከጎን ሆኖ ለመደገፍ እኛ ዛሬም ነገም ከእናንተ ጎን ነን። ትናንትና እንግዲህ ከቄሮ ትግል ቆን ከጉራጌ ኦሮሞ አሰማትንራ ዘርማ ተመየውና ተሸከበት አንዳ አብይ ስርዓት ይማህ አቅም ትግልበ ኦካ ጉራጌ ነፍጥ ጉራጌ ፍላጎቷ በፖለቲካ ችግር ይህሙ አይችልም ኢና እነግዚያ ተበደልና ነበር ዘመናት በአፄ ኃይለሥላሴ በአፄ ዮሐንስ በአፄ ሚኒሊክ
Oh my zaman tabadana nafamna. Oka nazamet nitiina. Oka Abi must go. 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 Free. Free. Jawar Muhammad. Jawar Muhammad. Free. Free. Jawar Muhammad. Jawar Muhammad. Free. Free. Abdi Ragaza. Abdi Ragaza. Free. Free. Abdi Ragaza. Abdi Ragaza. Free. Free. Shuku Degalata. Shuku Degalata. Free. Free. Shuku Degalata. Shuku Degalata. Free. Free. Bakala Garba. Bakala Garba. Free. Free. Bakala Garba. Bakala Garba. Free. Free. All Oromo political prisoners. Justice for Hadalu Hundesa. Justice for Hadalu Hundesa. Justice for Oromo people. Abi is the killer. Abi is dictator. Abi is Allah. Abi must go. Down Abi. We need freedom. We need justice. Jolle Adama jirtu. Adama jirtu. Jolle Jimma jirtu. Jolle Jimma jirtu. Jolle Finfinne jirtu. Jolle Finfinne jirtu. Jolle Walgite jirtu. Jolle Walgite jirtu. Jolle Sarma jirtu. Jolle Sidama jirtu. Assalamu alaikum warahmatullahi. Jalaiku. Waka. Super. Deutschland, please. Abiy Ahmed waxa weeyaan oramada wuu dilaa wuu xidhaa xaqooday ku dhimanayaan stop baan leeyahay Deutschland. Stop Deutschland. Abiy Ahmed terrorist. Abiy Ahmed waxa weeyaan terrorist weeyaan. Abiy Ahmed waa tuug. Dowladda Itoobiya ma jirto waa mafia. tuugadii kiika oramada cabaysa oramada dilayso weeyaan uu naga tagaya waa naga rabo waan taasantihiin. Assalaamu calaykum warahmatullahi. Jirtu Oromo. Wali biyo sayyidatka sayyidatka mu jirtu.
obboleettiin Somaaliyaa Mormii wanti jettee Oromoo fi Somaaleen uummata saba tokkooti. Abiy Ahmed Oromoo hidhaa jira, reebaa jira, tumaa jira. Kan namni gargaaru dhaabu qabdi jettee dhugaa barbaadu. Abiy must go. Abiy must go. Abiy must go. Germany. Stop. We need justice. We need justice. Abiy must go. Abiy must go. Abiy must go. Abiy must go. Germany. EU. Stop. Supporting the killer. Ethiopian government. Abiy Ahmed. The Nobel Peace Prize winner is a killer. We need justice. Who we are? Where you from? What do we need? Now when do we need? Abiy must go. Abiy must go. Germany. Stop supporting Ethiopian killer government. Free Jawar Mohammed. Free Jawar Mohammed. Free Hamza Borana. Free Ratu Dakala. Free Shukukalata. Free Shamsadita. Free Garba. Free Biyya. Free Unigida. Free all Oromo political prisoners. Who we are? Where you from? What do we need? Justice. 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 Now when do we need? Now. What do we need? Now. What do we need? Now. What do we need? Now. Free. Bakala Garba. Free. Jawar Mohammed. Free. Hamza Borana. Free. Mikhail Borana. Free. Jawar Mohammed. Down Abiy. Bilxiginnaa. Out of Oromia. Abiy must go. Abiy must go. Down Abiy. Germany. EU. Stop supporting Ethiopian killer government. Down Abiy. Free Jawar Mohammed. Free Bakala Garba. Free Hamza Borana. Free Abdi Rakaza. Free Dr. Shukrullah. We need international
Criminal Code. Mana murti aku ni kamu ni apa? Akai kalau sansuki umat terpurba di kota Nobel berarti. Abi yang berbicara itu akan sama dengan tapi yang bagi itu. Down, down, Abi. Down, down, Abi. Down, down. Down, down. Down, down. Down, down. Down, down. Abi is a murderer. Abi is a murderer. Down, down, Abi. Down, down, Abi. Down, down, Abi. Down, down, Abi. Abi out of Oromia. Abi out of Oromia. Abi out of Oromia. Abi out of Oromia. Who are we? Who are we? Who are we? What we want justice. What we want? What we want? What we want? What we want? When? 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 What we want? What we want? Freedom. What we want? Freedom. What we want? Freedom. What we want? Freedom. When? 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 What we want? Peace. What we want? Peace. What we want? What we want? When? 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 Who are we? Who are we? Who are we? Where are we from? Where are we from? Where are we from? Where are we from? Leave Oromia alone. Leave Oromia alone. Leave Oromia alone. Leave Oromia alone. Out, out, Abi. Out, out, Abi. Out, out, Abi. Out, out, Abi. Down, down, Abi. Down, down, Abi. Down, down, Abi. Down, down, Abi. Down, Ethiopian government. Down, Ethiopian government. Down, Abi regime. Down, Abi regime. Down, Ethiopian government. Down, Ethiopian government. Down, Ethiopian government. Down, Ethiopian government. Down, down, Abi. Down, down, Abi. Down, down, Abi. Down, down, Abi. Jeftu. Hiriira. Jeftu. Hiriira. Jeftu. Hiriira. Jeftu. Hiriira. Who are we? Oromo. Who are we? Oromo. Who are we? Oromo. Who are we? Oromo. Justice. 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 For all Oromos. Keine Demokratie. Keine Demokratie. Kein Frieden. Kein Frieden. Keine Demokratie. Keine Demokratie. Kein Frieden. Kein Frieden. Keine Demokratie. Keine Demokratie. Kein Frieden. Kein Frieden. Kein Frieden in Oromia. Kein Frieden in Oromia. Kein Frieden in Äthiopien. Kein Frieden in Äthiopien. Keine Demokratie in Äthiopien. Keine Demokratie in Äthiopien. Kein Frieden für Oromia. Kein Frieden für Oromia. Wir brauchen Frieden. Frieden. Für Oromia. Oromia. Wir brauchen Frieden. 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 Für Oromia. Oromia. Frei. 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 Alle. 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 Politisch. 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 Gefangenen. Gefangenen. Freiheit. 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 Für Joe Mohammed. Freiheit. 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 Für Hamza Borana. Freiheit. 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 Für Gele Gerber. Freiheit. 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 Für alle. Für alle. Für alle. Politisch. Gefangenen. Wer sind wir? Wer sind wir? Wer sind wir? Wer sind wir? Was wollen wir? Was wollen wir? Freiheit. Was wollen wir? Freiheit. Was wollen wir? Was wollen wir? Was wollen wir? Wann? Jetzt. Wann? 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 Stopp! 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 Finanzierung! Finanzierung! Finanzierung für Mörderstaaten! Mörderstaaten! Äthiopien! Äthiopien! Äthiopien ist ein Mörderstaat! 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 Abi! Abi! Abi ist ein Mörder! Abi! Abi! Abi ist ein Mörder! Raus, raus, Abi! 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 Hände weg! 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 Von Oromia! Hände weg! Hände weg! Hände weg! Hände weg! Hände weg! Hände weg! Von Oromia! Wer sind wir? Oromo! 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 Was wollen wir? Was wollen wir? Wann? 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 Nein zur Diktatur! Nein zur Diktatur! Nein zur Diktatur! Abi ist ein Diktator! Abi ist ein Diktator! Abi ist ein Diktator! Freiheit für Oromia! Freiheit für Oromia! Hände weg von Oromia! No justice! No peace! Kein Justice! No peace! Hände weg von Oromia! Abi ist ein Diktator! Äthiopien ist eine Diktatur!
Diktatur! Äthiopien ist eine Diktatur! Stoppt das Morden von Oromo-Studenten! Stoppt das Morden! Stoppt das Morden von Oromos! Stoppt das Morden von Oromos! Stoppt das Morden von Oromos! Keine Diktatur! Keine Hilfe! Keine Diktatur! Keine Hilfe! Keine Diktatur! Keine Hilfe! Freiheit für die Oromos! Freiheit für die Oromos! Freiheit für die Oromos! Gerechtigkeit! Gerechtigkeit! Ja, ja, ja! Gerechtigkeit! Ja, ja, ja! Gerechtigkeit! Ja, ja, ja! Freiheit! Ja, ja, ja! Freiheit! Ja, ja, ja! Diktatur! Nein, nein, nein! Diktatur! Nein, nein, nein! Freiheit! Ja, ja, ja! Freiheit für die Oromos! Ja, ja, ja! Freiheit für die Oromos! Ja, ja, ja! Oromia! 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 Kita kumari gabalona ni mona ab Somaale nargatu bilisuma Oromia! Oromia! Kita kumari gamso ni mona gamso ni mano bilisuma Oromia! Kai Oromia! Kai Yidras la abi kasai Yidras la abi kasai ለዛል ደብተራ እንደመር ይላል ይሄ ቆሻሻ ተራ ኦሮሞ ነኝ ብለህ ስትፎክር በጉራ አብይ ብለህ ወሰደህ አሞራ አሁን ምን ሊበላክ የቄሮ አሞራ አሁን ግራ ገብቶ ብትሰራ ድራማ አብይ ግራ ገብቶ ቢሯሯጥ ኤርትራ ምን ያመጣል ቢገፋ ተራራ አብይ ግራ ገብቶ ሲገባው ኪሳራ ድረሱልኝ ይላል ሄዶ ለኤርትራ ንጉስ ነኝ ብለህ ብዙ ስታወራ ጀዋርን በማሰር ከሆነልህ ጉራ ማዲያት ጠፍቶ ይዞታል ጨጓራ ማዲያት ጠፍቶ ይዞታል ጨጓራ ቄሮ መጥቶልካል ሊያስገባክ ኤርትራ Also wir Oromos sind die größte ethnische Gruppe Äthiopiens mit ca. 40% der Gesamtbevölkerung Äthiopiens. Trotzdem wird seit Jahrzehnten einiges unternommen, um die Menschen sowie die Kultur der Oromos zu unterdrücken. Aktivisten werden gefangen gehalten, kastriert, ermordet, eingesperrt und verbannt, nur weil sie sich gegen die Ungerechtigkeiten der äthiopischen Regierung kritisch äußern. In der Nacht vom 29. Juni 2020 wurde Hachalu Hundessa, ein prominenter Oromo-Sänger und Aktivist, in Addis Abeba, der Hauptstadt Äthiopiens, ermordet. Wir wissen nicht, wer den Abzug getätigt hat, aber es gibt viele Dinge, die wir wissen. Wie zum Beispiel: Eine Woche zuvor hatte Hachalu ein Interview in Oromia Media Network gegeben, in dem er seine aufrichtige Besorgnis über die gegenwärtige äthiopische Regierung zum Ausdruck brachte. Hachalus Musik diente als Soundtrack der Revolution während der Oromo-Proteste 2016. Lieder, die die Oromo ständig daran erinnern, dass sie das Recht haben, ihre Zukunft selbst zu bestimmen. Oromia Media Network wurde einen Tag nach seinem Tod von Militär überfallen und alle tätigen Journalisten daraufhin verhaftet. Mittlerweile wurden mehr als Hunderte von Menschen von Sicherheitskräften getötet. Das Internet wird regelmäßig abgeschaltet. Somit ist es unmöglich zu wissen, was wirklich in dem Land vor sich geht. Um wirklich zu verstehen, was all dies bedeutet, müssen wir hier mehr Informationen über die Aktivitäten der äthiopischen Regierung seit der Übernahme der Führung von Abiy Ahmed im April 2018 geben. Nicht lange nachdem die Nation und die Welt seine Bemühungen gefeiert hatten, als er für seine ersten Reformen mit dem Friedensnobelpreis geehrt wurde, begannen sich die Dinge zu ändern. Oppositionsführer wurden willkürlich verhaftet und sind bis heute gefangen. Militärkommandoposten wurden eingerichtet und die Morde begannen. Und dieser folgende Punkt ist sehr wichtig, damit du verstehst, was das bedeutet.
In einem Land, das eine konstitutionelle multinationale Föderation sein sollte, löst der Abiy die multinationale Struktur der Regierung auf. Eine äußerst beunruhigende Entwicklung für die Oromo und alle Nationen und Nationalitäten in Äthiopien, die nach Selbstverwaltung und Selbstbestimmung streben. Was wir nicht vergessen dürfen ist, dass Abiy Ahmed kein gewählter Regierungschef ist und dass er seit seiner Ernennung wenig Anstrengungen unternommen hat, um freie und faire Wahlen zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang und im Kontext eines Äthiopiens, das prominente Aktivisten ermordet, befürchten wir, dass Hachalu Hundessa ermordet wurde. Über 40 Millionen Menschen stehen noch immer unter Schock und Trauern. Der Onkel von Hachalu wurde 2 Tage nach der Ermordung seines Neffen vom Militär getötet. Und es ist das, was gerade jetzt in Äthiopien geschieht, dem wir unsere Aufmerksamkeit schenken müssen. Die Vorsitzenden des föderalistischen Oromo-Kongresses namni waaqayyo namanatu humni isaa hin aareffama jedha sagalee waaqayyo kanarra amen amen jedha namni waaqayyo namanatu humni isaa hin aareffama namni kun waaqayyo namanatee mana hidhaatti gale hin ba'amoo hin ba'u waaqayyo namanate hin baasa sabab isaa haqaaf kan inni wareegame haqaaf kan inni dubbate hacaaluun haqa dubbateeti kan inni du'e dhugaan kun kanarra jira wangeelli dhugaadha amantaan musliimaa quraanni keessan dhugaa dubbata miti waaqeffataanis waaqa isaa yeroo amanatuuf dhugaadhaan kadhata baay'ee jooruu mandara keessa jooruun hin barbaachisu dhugaa qabna sababa taaneef hin qabsoofna amantaa keenyattis hin jabaanna nu gargaara waaqni keenya hacaaluun gaafa du'e namni sana garre mana jala adamsanii dhokatanii ajjeesanii gaafa ajjeesan ofii isaaniitii raagaa ba'anii raagaa sobaa irratti funaananii waaqni nuyi amanannu waaqni nuyi abdannu nama ajjeese kana argeera moo hin agarre argeera yeroo isaan soba walii galanii faradan argeera moo hin agarre waaqni nu amannu dhugaa baasa hin baasa moo hin baasa hajabaannu gaa amantaa keenyatti hajabaannu waaqa keenya hakadhannu qabsoota keenya warra maniidhaa keessa galan obbo Baqqalee Garbaa Jawaar Mohammad hunduma isaanii akka isaan baasan amantaa keenya Free Jawaar Mohammad Free Jawaar Mohammad Free Jawaar Mohammad Free Baqqalee Garbaa Free Baqqalee Garbaa Free Jaartuu Takkale Free Jaartuu Takkale Free Abdii Raggaasaa Free Abdii Raggaasaa Free all political prisoners Free all political prisoners Free all Oromo political prisoners Free all Oromo political prisoners Justice for Hachalu Justice for Hachalu Justice for Hachalu Justice for Hachalu Ganatooma lammiiko